Ergaa hoon jalqabaa bismillaahi jechuun alhamdulillaahi gaddaa fi gammachuu gooftaa dilii maraa namarraa of kolchuu yoomiyyuun hifadhu galata isaa galchuu arjooma keetiin diin islaam noolaachuun ammaas noolaaffisi mee itti hojjechuu akki tahuu qabnu diin keenya barachuu addunyaa facaasuu aakhiraa murachuu nuuf tolchi yaa rabbi jiruu biyya lachuu nuuf tolchi yaa rabbi jiruu biyya lachuu. Namni faana deemu ergamaa rabbichaa qabachuudha cimsee karaa isaa bichaa halaal dalaguudha haraama lagachaa haqaa fi baaxila bareedda baafachaa muqallibal quluub thabbit qalbii jechaa diin irratti obsee thabaata argachaa rakkoo diiniin dhuftu sabaree baadhachaa gaachana diin ta'ee diin irratti cichaa qur'aanaaf hadiisaan nafsi ofii to'achaa qur'aanaaf hadiisaan nafsi ofii to'achaa waan biraa dhageenyaan gurra bannaaf bakkee diinii keenya biraa maaf qalbiin nu sokke aduwwiin diin keenya maaf nu qaba hokke maaltu kaartaa islaamaatirraa nu haqe gariin ni gadda yoo diinii cabu arke gariin ni gammadaa yoo diinaa wal arke birrii faa harkannaan ishii janna okke ittiin bitachuudhaaf barbaree fi dokke ittiin bitachuudhaaf barbaree fi dokke. يأكلون كالأنعام ورك بيلدا إجاب قلبين بلا غرساني دودا غراخي غوتچو خايون تنتي غدان بري غرغرتا ديني ربي غدا خانتين ارغمي أحمد نور الهدان ربي تبوسي رحمة خي غدا نبي محمد كو جالا نما هندا لبون تو رخشنتون والله نبي فدا ناغا چنديني أدوي مال فدا برسلا سيغلتي دين كي جبيفتي دين غرا غودا aduwwiin nubbante duula karaa hunda olola dharaatiin halkan guyyaa hunda yaa gowwaa kaloonii khayyaanne mataanii yaa gowwaa kaloonii beenteessi nagada diin keessarraa mulqee shaabbaasisu muda yaa gowwaa kaloonii beenteessi nagada diin keessarraa mulqee shaabbaasisu muda diin keessarraa mulqee shaabbaasisu muda. amantii teembeeytuuf diina faana hiriirta kanaaf diina islaamaa waliin xurumbaa afuufta maaf addan baafattu maaf wajjin sirbita yoo maqaa feetellee abdushakuur muhammadiif ahmad abdallahi baafatta kanan beeytu taanaan ati du'aan tolta warra du'aaf jiruun isaanii walqixaa sawaa'un mahyaahum wa mamaatuhum qur'aanaa dubbata sawaa'un mahyaahum wa mamaatuhum qur'aanaa dubbata. waa'ee wahdaaniyyaa anoo maal saan bare dirree dhawaa dhufeen shuruf kaasii gare bare hedduu keeysa faca'uun nurra ture sabaa fi sablammiin hedduu wal diraree magaalaa dirree dhawaa siitii qeerroof qarree obbo Khadiir Jawaar kaantiibaa sijaare ee miskiina wallaahi amiin kosti xahare yaa biyya tokkummaan diin keeysan magare jaarmaya isaa diiguuf een lafaa kheere paanchiin sirraa shakke anaa boksii tamaare waa'ee isaa himuuf yooniin dhabe hire anoo nan dhiifadhaa maaltuun na shaggare arra mana seenne duran ala turre alhamdulillaahi yaa qeerroo fi qarre caayaa diin islaamaa jalatti wal garre ziyaadaadha qabnaa yoo rabbi shakkarre ziyaadaadha qabnaa yoo rabbi shakkarre. ilaahi yaa rabbii bareeda sa'illaanuu ati rabbii kanaa ta'edha nuti akkas ture diiniif walin nufidda barana garreerraa jijjiirama guddaa nuuf qaceelchite dhiiraaf dhalaa keenya hunda alhamdulillaahi yaa mootii waa hunda itti nuuf haa fufu hogguu bara hunda itti nuuf haa fufu hogguu bara hunda diin keenya haa barru namuutu ol kaanee xiqqaa fi guddaadhaan kaneddaan hin hafne dhiiraaf dhalan jenne irratti wal kaafne bu'uura barnoota qur'aana qaraane isa kana beekuuf hadiisa idaane eegallee hin dhiibnu galmaan keenya jenne hamtuurra wal garree yoo irra wal dhiibne fakkii ummata dabree khasaaramaa taane hamtuurraa wal dhoorkaa khayri wal ajajne kuntum khayra ummah jechuun moggaafamne ta'muruuna bilmacruuf watanhawna anil munkar khanaani akkas taane ta'muruuna bilmacruuf watanhawna anil munkar khanaani akkas taane. seerri diin islaamaa hundinuu guutuudha akkaataan birmannaa akkaataan fuudha wahuma hundaanuu inni guutamaadha seera alaamanaa hin qabu irruudha rabbiituun nuuf buuse je'eetti hojjedha akkaataa jireenyaa isumaan oofadha hukmii rabbii guddaa isaa murteeffadha qur'aanaa fi hadiisa qarrinfoon qabadha duniyaa bitumaan diin mirgaan qabadha duniyaa bitumaan diin mirgaan qabadha. Namu yoo uffannee deemnu ni fakkaata garuu manni keenya hin qabu akkaataa kunoo manni keenya mana monkoraata ilmaan keenya wallee shayxaana daawwata qaanaarra geeffatee jala ciqilfata haadhaa fi abbaanis wajjumaan daawwata
yaa filmii shayxaanaa maal manaa nu goota manni keessa islaamaa TV islaamaa daawwata sagantaa halaal shawu ofeerra geeffata gorsa ulamaa'ii wahirraa barata akkasiin ilmaansaa diiniin guddifata ilmaan diiniin dheengeemte boruuf qopheeffata ilmaan diiniin dheengeemte boruuf qopheeffata eewaa toleessa yaa karaa nabii keenya nuti wallaalummaan biraa rakkannee teenya akkanaa yoo deemne mee eeysuma geenya nasriin feene garuu hojii dhiifnee teenya osoo mana islaamaan ta'in manni keenya yoo diiniin hin ta'in du'aaf jiruu teenya haala kanaan deemne yoomi galma geenya mee yoom sahaabota laallanna fakkeenya isaanirraa meeyne hayaata xiqqeenya honoo diiniin barree xiqqaa guddaan keenya arkaanuma islaamaa qofa qara'aa teenya hubadha arkaana qofa miti diiniin keenya diiniin keeysaa ifu alaamanni keenya gaafas ni arkanna nasrii rabbii keenya gaafas ni arkanna nasrii rabbii keenya amriin diin islaamaa isa kamtu jabaata mee maaltu tolfachuu nu dhorke hayaata mee haa diriirsinu akkaataa hayaata muslimaa ijaarsa ummata akka tahuu qabnu marii wal gaafata hundumti keenyaahu amrii diin baadhata wa amruhum shuuraa haala mu'mintoota rakkoo jirtu hunda mariidhaan furata duree irratti hin deebnu walumaan qooddata sheekha irratti hin laallu walumaan hirmaata tartiibaan deemuudha waa wallaalle gaafata tartiibaan deemuudha waa wallaalle gaafata yoom hubanna laata mee dubbii qur'aana osoon argin kunoo biraa dhumuu kaana yoo ittuma fufne haala ammaa kana osootti hin hojjetin seera rabbii ol aana kan addunyaa bulchuu danda'utti amanna yaa kalaama rabbii keenyaa yaa qur'aana bara dhufaa dabraa nusuma qaraana duris ni qaraana arraas ni qaraana inuma qaraana inuma dhamaana wanni ati ergamteef namaan galle maanaan wanni ati ergamteef namaan galle maanaan amri ergamaa rabbii numa qaraana hojiin keenyan dabarfatu arkaana garuu hojiin guddaan ittaana otoo waa erkaana qofa qaraano lafatti hafee hojiin arkaana taanu yaa ikhwaanii mee haatti yaannu aduwwiin islaamaa duula baay'ee qabu ilmoon baay'isinaa jedhanii lallabu ummata lafa guutaa lamuu manan qabu bilaash kottaa fudhaa dawaa dhala dhaabu duulli kun hundinuu karaa ofiinu dhaabu duulli kun hundinuu karaa ofiinu dhaabu fuudha balleessuufis waan baay'ee ta'abu gaazexaatii fi tiiviidhaaf reediyoo lallabu mana barnootaatti dubra qullaa dhaabu achitti akka fedhan tahuu mirga qabu maal jettamee isin kana eeysa qabu maal jettamee isin kana eeysa qabu mirga jedhan malee dubbii yoom akkana maatii gaddiiganii taasisuuf dukkana dubartii mirgasiitii akkan teenye mana haadha manaa dhiiftee akka taatu abbaa mana balballi cufame meerree haati mana balballi cufame meerree haati mana xumurarra gahaa jirti qophiin tooti osoon hin xumurree obboleeyyan kooti dhaammachuun barbaada kan dhiiraa dubartii haadaleynuu qur'aanaa fi hadiisatti wassalaamu alaykum baay baay nagayetti wassalaamu alaykum baay baay nagayetti